السلام عليكم هردفتوتا كينيا فيلافيوس إرجع إسلام ما فلت بودا مكان هارا إسا مالتا أكسمس أورهام بي أنغو أكمي أك إساف كنو ولي نماريانا غايل أسبورجا مالي فكتسا فكيفمي أورهام بي في أسبورجان أكمي تيوانتي هندي إساني دينومان إساني هندي إفامي غركنتجي على الدين في غونجان أكمي تجارميانوتا لولتوت إساني هركا بودندو أكسم واي درسني في حليمة رتني ماريانا شينشا بي نسات إلمو إنسات إلمو akkasumas loltoonni Orhaan beetti baay'ee dhiyoo ta'an ni wareegaman waan jaamni dubbanna seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos irratti illee ni mari'anna iskiriiptii irratti jijjiiramni akkamitti godhame jal'aan haariin dhufe kunoo eenyu jaalalleewwan beem keessaa isa kam ajjeesa viidiyoo kana keessatti bal'inaan kan mari'annu ta'a viidiyoo kana haga dhumatti daawwachuu hin dagatinaa isiniin jenna فيديو نراكم باي أجائبا في كان نما دينكسيس وانتيف تنتلي كينيا كان نرا باي برباجسادا كان فقر متي داودا كتاوان دربان كيستي ملأت باي نما دينكسيس واي فيلافيوس رتي كان تريوتو داوتوني بارسنتان سغلتمي شان واي فيلافيوس قفاف إلالو إسلام ما إسا إرغا فلتي أورهام بي إرغا غري كان سيني بودا فيلافيوس همنا أورهام بي قفا دبلا انتو يوكان همنا أورهام بي قفا هندبلو أكسوما دود إمباير بيزانتي باي أبسيرا kanaaf madaalli deebisuuf ajajaan haaraan fidameeti jira taateewwan dhiigaan dhangala'an bizaantiyeemii irratti inni nama qodaa qabate yookaan nama akkam hamaati kan amma dhufe kun ammatti garuu ajajaa balaa guddaa qabu ni ta'anni kun haa ta'u malee gargaarsa Filaaviyuusiitiin Orhaan bee diina isaa gantoota dabalatee hundi ni caccabsa gama biraatiin amma cidha Orhaanii fi Asboorjaa ajaa'iba ture akkasumas nama hedduu rifachiise kutaa darbe keessatti gareen Asboorjaa lubbuu Orhaanii fi Niilfer akka ajjeesuu barbaadan dubbatameeti jira garuu amma qaama maatii beeytaateeti jirti akkamitti kun hundi dafee akkanatti jijjiirame kana booda irratti ilaalla diinni banaa waan tokko diinonni fira fakkeessanii rakkina guddaa uuman Damiiraan haa ta'u yookaan Mahammed Bey haa ta'u Eritan Bey illee haa ta'u Sheenshaa Bey waanuma fedhe haa ta'u waan tokko boqonnaa itti aanu murteessaa ta'a firaa fi diinni addaan ni mul'ata Filaaviyuus erga islaamummaa fudhate booda sadarkaan saffisaan ol ka'ee akka dhufu ni mul'ata akkuma yeroo hundaa tapha wal duraa duubaa kun hiraabaa fi akkasuma hafxirallee mul'iseeti jira mul'ata isaa keessatti amantaa keenya haaromsee jira mul'attoonni keenya illee ajaa'iba ture mee bakka kutaa darbee itti dhaabbate haa jalqabnu xumura kutaa kanaa irratti Faaximaa haatuun ammaas Filaaviyuus amantee gara Orhaan bee isa geessite haalaa fi miirri akkasitti akka tasaa jijjiiramuu akka danda'u yaadee hin qabu ture Filaaviyuus irraa jecha rabbi jedhu dhageesseen Faaximaan rifattee billoon isan harka ishee irraa gadi bu'e Faaximaa qofa osoo hin taane namni achitti argamu hundi ni ajaa'ibsiifate taajjabbii guddaa achitti uume ajajaan sun gara rabbiitti waamuun isaa isaan ajaa'ibsiise silaa eenyutu kana yaada islaamummaan ifni sun gara Filaaviyuus keessa seenee waan tureef umrii isaa hafe islaamummaa tajaajiluuf of kenne sana gochuudhaan dabarsee ture kabajamtoota daawwattoota keenya seenaan isaa kun baay'ee waa'ee ajaja Khaalid ibn Waliid na yaadachiise walakkaa jireenya isaa islaamummaa keessatti kan dabarse akka nama muslima hin taanetti jiraachaa ture garuu erga islaamummaa fudhate booda akkas lola hedduu injifannoo hedduu injifatee maqaa Sayfullah jedhu argate kana jechuun hiikni isaas Sayfii Rabbii jechuudha amma Filaaviyuus Orhaan bee waliin jira akkasuma innilleen akka isaan jedhanitti jireenya isaa haaluma wal fakkaatuun kaafiroota irratti qabsaa'uun itti fufa maqaan haaraan Filaaviyuus maal ta'a seenaan jaalala Faaximaa wajjin qabu hoo maal ta'a viidiyoo kanaan booda bal'inaan isiniif ibsina garuu jalqaba dhumarratti mee waa'ee gaa'ila Orhaan bee fi Asboorjaa akkuma suuraa irratti mul'atu haa dubbannu kabajamtoota akkuma beektan seenaa keessatti Asboorjaan bara 1310 Orhaan beetiin hundeeffame keessatti wal fuudhan yeroo ammaa kana wal duraa duubaan kun yookaan filimni kun yeroo bara 1326 haga 27tti kan kaa'amedha dhiphina kana guddisuuf yeroon seenaa xiqqoo jijjiiramee jira intalli filima darbe keessatti dhiiga Orhaan akka malee barbaaddu amma filima torbii as deemu keessatti Asboorjaan akka wal fuudhan beeysa keessatti mul'ateeti jira sun dhugaa ta'us jijjiiramni miira tasaa uumame iskiriiptii keessatti tasa itti dhaga'amuu danda'a kun mul'ata abjuu hin turre dhuguma ta'ee dhugaa dubbachuuf gaa'ila kana agarsiisuudhaan ture seenaa haaraa tokkoof bu'uura kaa'een bara Asboorjaa fi Niilfer gidduutti wal dhabdeen eeyyee haadhotii manaa Orhaan bee gidduutti wal dhabdeen haaraan uumamee jira akkasumas kun qormaata guddaa isaaf ta'a Filaaviyuus amma gama Orhaan bee fi akkasuma Asboorjaa erga isa fuudhee booda gosoota Turkii wal morkatan tokko irraa kan hafe hunda isaanii jechuun ni danda'ama jalloonni tokkollee hin hafne duwwaa kana guutuuf wanti hunda caalu fidamee jira jal'aan balaafamaa Andirees jedhamu ni dhiyaata qodaa dhiigaati Filaaviyuus
waa'ee isaa Orhaan Bey kan beeksise isa ture. Andriyaas gara laafina tokko malee namoota qulqulluu hunda ajjeese. Mul'ataawwan inni mooticha itti ajjeese argineerra. Daawwattoonni ummanni jallaan kun dorgomtoota mootichaa keessaa yookaan warra mootichaan dorgoman keessaa tokko ta'uu isaanii ni amanna. Sababa Orhaanii fi gaa'ila aspoorchaa hedduuti. Sana booda gamtaa Usmaaniyaa mooticha waliin qabu itti fufa. Haa ta'u malee ajajaan kun kaayyoon isaa mooticha kuffisuudha. Firri kana hawwisuun diina turkootaa isa hamaadha. Maalumaaf sararri lolaa amma walqixa kaa'ameera. Gosoota wal dorgoman akkasuma Andires diina yoo ta'e Orhaan Bey amma deeggarsa Filaaviyoosii fi aspoorchaa ni qaba. Akkasuma hireen Sheenshaa Bey yeroo dhiyootti murtaa'a. Eeyyee Demirhaanii fi kanneen biroo immoo karoora dhumaa Orhaan Bey erga argee booda dhoksaan gooftota Sheenshaa Bey waliin tumsa uumuu isaanii sana booda ni rifata. Erga aspoorchaa waliin wal fuudhee booda jaalatamtoonni Turkii warri isaan dorgoman hundi karoorri isaanii hundi ni diigama. Amma namni hundi lubbuu ofiitiif sodaateera. Orhaan Bey loltoota isaa Demirhaan akka hidhan yeroo ajaja kaasee booda Sheenshaa Bey yeroo kana dhaga'uu ni rifata. Demirhaan yoo qabame maqaa Sheenshaa ni mul'isa. Maqaa isaa akka xureessu ni beeka. Kanaaf Sheenshaa Demirhaan akka hin hidhamneef gatii kamiyyuu kafaluu barbaadu. Akkasuma loltoonni Orhaan Bey illeen harka isaatiin ajjeesuuf illee karoorfateera. Hojiin kun Jeerkutaay fi Booraanii fi akkasuma erga Demir bu'aa qaallee dabalatee isaan kanaaf yeroo hojiin kennamuuf lubbuun isaanii balaa keessa akka bu'u ni shakkisiisa. Kanaaf Sheenshaa Bey karoora kana akka hin milkoofne dhorka fakkaata. Akkasuma fuulli isaallee gantuu ta'uu fi dhiisuu isaa yeroo itti mul'atu geera. Yoo gantuu ta'uu isaa mirkanaa'e inni Seefii Orhaan Bey waliin wal qunnamee gara jahannamitti ni ergama. Haa ta'u malee amala isaa wanti gaarii yoo jijjiiramellee gaheen isaa xumuramee shahiidee ni ta'a. Akkasuma waa'ee Defnee yoo ilaalle kutaa itti aanu kan isii isa dhumaa ni ta'a. Xumurri ishee harka Niilfer keessatti ni ta'a. Du'a isiitiin seenaan jaalalaa hiika hin qabne Abdurrahmaan Gaazii fi Defnee illeen xumura irraa ni gaha. Seenaa hiika hin qabne. Haa ta'u malee jaalala biraa seenaan kunis xumuramutti dhiyaateera. Eeyyee waa'ee Haliimee fi Dursuun dubbanna. Guyyoota dhufan keessatti wanti isaan gidduu jiru gara idileetti deebi'uu mala. Fuudhaa fi heeruma illee ta'uu danda'a. Garuu Dursuun dhuma irratti obboleessa isaa Demirhaaniin ni ajjeefama. Eeyyee gosoonni Turkii wal morkatan diina isaa caalaa Orhaan Bey irratti miidhaa guddaa geessisaa jiru. Ilmaan karaasii warra jaarmiyaanotaa fi yookaan eenyullee ta'uu danda'a. Gosti warri jaarmiyaan ifatti waltajjii fudhate. Yaaqub Bey kana booda nu bira hin jiru. Mahammad Bey garuu walqixa barbaachisaadha. Kan isaa miira akka ta'e yoo ta'u akkuma argitan Gojjaa fi Alaaddiin illee mana hidhatti galchan. Isaan mana hidhatti darbatan. Dhumarratti garuu mana hidhaa keessaa ni miliqu. Garuu Usmaanotaa fi diinummaa warra jaarmiyaan gidduu jiru itti fufa. Eeyyee Waziir Alaaddiin nagaa fi fayyaadha. Deebi'ee mana marii Orhaan Bey keessatti mul'ateera. Amma namni hundi dhimma kana dubbachaa jira. Mee itti haa geenyu. Eeyyee waa'ee Filaaviyoos dubbanna. Inni nama fannoo osoo hin taane kibajaak Turkiidha. Filaaviyoos kan ishee argate tapha ishee qaroo fi mul'ata miira nama kakaasu nama hunda ajaa'ibsiiseera. Orhaan Beyitti aanee Filaaviyoos namni hundi kan jaallatu fi akkasuma gocha isaa keessatti waan gaarii nama hojjechuu jirudha. Yeroo iskiriinii baay'ee qaba turee fi akkas ta'uun isaa ammas caalatti isaaf mala. Deeggartoonni Filaaviyoos iskiriinii irratti arguuf fedhii guddaa qaban yeroo hunda isa jaalatan. Kanaafidha mul'anni isaa tokko illee deeggartoota bira gammachuu guddaa kan fidu. Amma Filaaviyoos akkuma daawwattoonni abdatan ta'eera. Islaamummaa fudhatee gara Orhaan Beyitti makameeti jira. Akkasumas mana marii Orhaan Bey keessatti bifa boonaadhaan dhaabbatee mul'ateeti jira. Ammaan booda Filaaviyoos Orhaan Beyiif odeeffannoo dhoksaa qofa nama fiduuf miti. Hojii itti kennames seeraan ni raawwata. Filaaviyoos loltoota Orhaan Bey hunda caalaa cimaadha ture. Kanaaf Orhaan Bey yeroo dhiyootti iddoo ol'aanaa ni kennaaf. Bakki kun immoo kan isaa ni ta'a. Dhugumatti kun dandeettii isaatii wajjin baay'ee wal simata. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaafin nuti isiniif qabnu Filaaviyoos islaamuu isaatti hangam takka gammaddaniiti jirtu koomentii irratti nuuf ibsa. Filaaviyoos amalli isaa kallattiin gaarii erga guddatee booda gara nama seenaa keessatti jijjiirama. Gahee haaraa qofa osoo hin taane maqaa seenaallee ni fudhata. Carraan parsantaa 99 maqaan aktara kanaa Evraanos Bey ta'uu qaba. Akka galmee seenaa ibsutti Evraanos Bey akkuma Filaaviyoos Turkii kibajaak ture. Evraanos Bey Turgut Bey caalaa illee kan jiraate yoo ta'u Orhaan Bey waliin garba garbatti yookaan wal cinaadhaan lolaniiti jiru. Ammas kanuma akka ta'u ni argina.
Seenaa jaalalaa Faaximaa fi Filaaviyoos yoo ilaalle ilaalchi isiin gara jabeessummaa itti goote Faaximaan murtoo isiitti akka gaabbitu ni jalqabdi. Ilaalchi isheen qabduuf akka durii hadhaa hin ta'u sun hin ta'u. Dhugaa dubbachuuf Faaximaan ofii isheetii Filaaviyoos waliin wal arguun ni barbaaddi. Sanbooda Filaaviyoositti akka doogoraan hubadheettee akka dhiifama isa gaafattu ni mul'ata. Amma Filaaviyoos islaamummaa waan fudhateef gaa'ila isaaniitiif karaan banaadha fakkaata. Filaaviyoos erga islaamummaa fudhate booda Faaximaa yiigititti yoo heerumte hoo gaafii ja'amuuf haalli yookaan isheen diddee yookaan Orhaan Bey cidha haqaa ni uuma. Yoo sheenshaa gantuu ta'uu isaa ifa ta'e Orhaan Bey gaa'ila sana haquu danda'a. Filaaviyoos kutaa 10ffaa keessatti gochoonni inni agarsiise maal fakkaata? Koomentii irratti nuuf deebisaa.